Hayya jirtu hordoftoota maamiltoota YouTube fayyo jaalala akkam jirtu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya galata waaqaatu bakka jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'ee tocha sadii taanee maatii taanee dhufnee jirra jechuudha. Adii uffanne yeroo sin fuuldura dhiyaan waan tokko hubachuu dandeessu. Har'a guyyaa adda ta'edha. Guyyaa adda ta'e jechuudha. Karaa waldaa keenya kakuudha waldaatti eebbisiisuuf deemaa jirra. Garuu duraan dursee yaa adii uffanne rajjeettee oduu afaan kootiin fidde malee nagaa waaqayyo bakka jirtan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii nu nagaa qabna galata waaqayyo haa ta'u. Har'a akkuma beektan yeroo ndallee isinitti himna guyyaa sanbataatti guyyaan kun guyyaa addaati nuuf jechuudha. Yeroo baay'ee guyyaan sanbataa guyyaa addaati. Keessumattuu guyyaa waaqayyo itti boqoteedha. Guyyaa jaha hojjete. Guyyaa torbaffaa qulqulleessee guyyaa boqonnaa kan inni jedhe kanaaf guyyaa kana namoonni akka hordoftoota amantaa kiristaanaatti guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa namni hunduu itti gammadu torbeessa hojjetee sanbata ganama qaama isaatti deeqata riilaaksii godhee nyaata illee guyyaa waan addaa itti nyaatudha jechuudha. Nu immoo kun guyyaa har'a guyyaa sanbata adii taanee jirra. Keessumattuu har'a dachaadha. Guyyaan kun guyyaa dachaa ta'ee guyyaa dabarsaadha. Kakuu keenya cherchi keenyatti guyyaa ittiin eebbisiisnu. Guyyaatti jaarsolii waldaa cherchi keenyaa ijoollee daa'imman waggaa tokko gadi galmeessanii guyyaatti isaan eebbisan waan ta'eef jara keessaa kakuun ishee tokko waan ta'eef nullee gammannee jirra jechuudha. Eebba jechuun waan salphaa miti. Isayyuu eebba waaqayyoo nama eebbisu jechuun eebba hunda of keessatti waan qabatu baay'ee nutti toleera gammannee jirra jechuudha. Kan kakkuun akkuma beektan akkuma maqaa ishee kakuudha. Kakuu jechuun waaqayyo kan waada namaaf gale jechuudha. Waada jechuudha. Karaa biraatiin waaqayyo waada nuu galee nuu kennee jechuudha. Kakuu jechuun maaliif kakuu jettan? Jettan immoo nuyi kakuu qabna nama waaqayyooti. Waaqayyo waada nuu galeera hin jiraattu, hin ceetu, hin sooromtu, hin deemtu, hin bal'attu, hin badhaadhumtu nuun jedheera waaqayyo. Waada nu gale keessa demo kakuu irratti nu jalqabeera. Waaqayyo waada nu gale keessa inni tokko dura maatiidha. Maatii nu kenneera waaqayyo. Maatii booda wantoota nu kakate hundumaa nu raawwata waan ta'eef kakuu jennee maqaa baafanneerra kakuun keenya tokko tokko nu raawwachaa deema. Jalqabeera jechuudha. Kanaaf har'a gammachuu addaa waan qabnuu fi gammachuu keenya immoo akkasiin nu hirmaattaniif viidiyoo qabannee dhufneerra jechuudha. Gammachuu nama akkasiin hirmaattan isin beekne tokko tokkoon keessan gadda namaatiin gammadanii gammachuu yeroo ta'u garuu baay'ee gammadu bagasii ta'e kakuun siifaa guddattu kakuun hin jaalladhaa kakuu mucaakoo anaaf kristinaa jaalanaa kennii mucaa akkasii waan inaaf kennuutti baay'een keessan kanaaf har'a kakuudhaaf laayikii addaa gochuu qabdu isiniin jechuu barbaanna. Kakuudhaaf laayikii addaa koomentii addaa sabiskiraayibii adda jabaate innarraa kan kakuu qofadha kan yuutuubichaa miti. Kan qofa kafuun kakuudha. Eenyumaafuu kakuudha. Namni kakuu isaatti hin gammanne hin jiru jechuudha. Kakuun karaa tokko waadaa karaa tokko abdiidhasi namni abdii hin qabne immoo hin jiru namni wanta tokko hin abdanne hin jiru isin hundi keessanuu bor abdii qabdu borii gaa'ilana dhaabbadha warri jettan jirtu bor daa'ima nan goradha warri jettan jirtu bor biyya kootti galee ijoollee warri qabdan ijoollee kootti nan gala warri jettan jirtu kana hundumaafiyyuu abdii qabdu kanaaf kakuu qabdu jechuudha. Namni kamillee musliima haa ta'u kiristaana abdii kan dhabe hin jiru. Amantii isaa keessatti namni hundumtuu abdii qaba. Waaqarraa waan eeggatu qaba. Waadaa qaba. Akkaataatti kadhatee kana naa kenni kana immoo itti naafsiis jalan kana naa kenni jedhu hin jira. Hundumtuu akkaataa amantaa isaatti kakuu qaba. Waadaan qaba waaqa isaarraa ingilis nuyis waadaa keenya tokko argannee kakuudhaan argannee jira. Inni kaan immoo itti fufa. Waaqayyo jalma jalan deebiin kennaa. Ijoollee isaa jechuudha. Hundumtuu jalaan hin argama. Kakushaan ingiliffata zana jechaa jirti. Kakuun har'a haay isiniin hin jenne qodaashii faan haasaati turte haay jedhime haay jedhin haay jedhin warri na jaallattan I love you jedhin. I love you so much isiniin jaalladha laayikii naa godha haala kan kooti jedhin. Sini galala sini marti wana njede sini mallattoo dha sini na haaluma kanaan deemutti jirra jechuudha waan itti dabaltuuf yoo jiraatu itti dabalii fiti wanti baay'een wanti dadda dabalamu jira ganaa waldaan ngeenya waldaatti hin kadhatamaa fi eebba hin argatti
wanta baay'eetu jira gaa nuyi gammachuun nuyi qabnu kana fakkaata gammachuun keenya ganaa itti fufachuudha. Maatiiwwan keenya maatiiwwan ijoollee jaalala taaniif ijoollee jibban beekne jaalala taaniif immoo gammachuu keenya yeroo hunda waan irratti gammanne bakka oolmaa keenya waan guyyaatti goon hunda jala waraabneen agarsiisna. Mudannoo keenyallee gammachuu keenyallee wanta siniin barsiisa jennee yaannullee waan kana viidiyoodhaan sinuma biraan gaa jira wanta dhuunfaa keenyaan hojjennullee sin mariisisaa irra jechuudha miidiyaatti finnee kana jechuun jaalala sinii qabnu ibsuu jedhama. Namni tokko nama gaafa jaallatu nama sana barbaadee mana isaatti waama. Ebeluun haa dhufu jedha. Kanaaf kana jechuun immoo nama tokko waamanii mana isaatti buna danfisuu fi keessummeessuu jechuun sababa jaallataniif. Nullee sababa sin jaallannuuf yerootti sin bira dhufaa irra viidiyoodhaanii liiviidhaan bakka garaagaraatti sin bira geessisan. Keessumattuu akkuma macaafni qulqulluun jedhu ijoollee warra kiristaanotanii fi ijoolleen kennaa waaqayyooti. Ijoollee qofa miti. Haati warra kennaa waaqayyooti. Maaliif? Oromoon maal jedhan niitiin dhirsaaf kafanaa jedha. Kafana caalaa wanti namatti aanu hin jiru. Niitiin haati warraa abbaa warraa. Kafana yoo ilaalle uffata yoo jennas jechuudha. Fakkeenyaaf ani uffata kanatu ammanatti aaneera jechuudha. Qullaa koo kan oskee jiru uffata kan kafana kana too kan ofirraa baasee qullaan ta'asi wanta biraa arraba biraas narra ta'a waan baay'ee namarra ta'a. Kanaaf haati manaallee kennaadha kafanadha akkasumatti haati manaa tokko hin argamtu waan wal jaallatanii haati manaa haadha manaa hin taatu yeroo baay'ee jaalallee ta'anii kan itoo haadha manummaa biraan ga'anii addaan bahanii kennaa hin taane jechuudha wanti sun kennaa jedha haati manaa dubartiin beektuun maaltu ishee argata. Yenu badhaadhina abbootarraa dhaalu dubartii ogeettiin garuu kennaa waaqayyooti jedha. Maaltu ishee argata jedha macaafni. Egaa yeroo kakuu jennu waadaa yeroo jennu yaaduma miti. Waaqayyo duraan dursa ijoollee argachuuf dhala argachuuf abbaan mana sin barbaachisa haati mana sin barbaachisa duraan dursa jechuudha. Siruu epiroos achirratti walii galtee yeroo dhufu jireenya yeroo mijataa dhufu yeroo maal jedhaa dhufu jarri sun iddoo walii galanii immoo ijoolleen hin dhufte jechuudha. Ijoollee sana kan kenne waaqayyoodha. Yeroo dursa haadha manaa kennaa jechuudha. Haadha manaa kennaa godhee kenna. Haadha manaa sanarraanii ijoolleen dhufti jechuudha. Ijoolleen dhufti. Ijoollees kan kennu haadha manaas kan kennu waaqayyoodha. Asirratti wanta ni dubbadhu yeroo baay'ee namoonni waa'ee haadha manaaf abbaa manaa irratti yeroo san baay'ee quuqamanii gaddanii boo'antu jira. Inni garuu yoo fedha waaqaa kennaa ta'e malee nama tokko kan dhiira tokko kan dubartii tokko ofii barbaadaniif ofii jaallataniif kan ofii taasisuun hin danda'amu. Sababni isaa wantichi kennaadha. Jaalatteedhumallee siin eeyyamamne yoo ta'e jaalalichi hafuu danda'a. Jaallatiin hin jedhamu ka garuu milkaa'insa sanaa fi kennaa kan kennu waaqayyo waan ta'eef yoo hafellee kun fedha waaqayyoo miti kun kennaa koo miti jedhee namni of tasgabbeessee yaada isaa sassaabachuu qaba malee itti qabamuu qabu. Sababa nama tokko dhabeef immoo isa lammataafis abdii kutachuu hin qabu jechuudha. Keessumattuu ijoolleen jaalala yeroo jennu jaalalli dhufuu danda'a karaa tokkos karaa biraas dhufuu danda'a. Jaalalli dhugaanis dhufuu jira jaalalli maallaqaas jira dhufuu danda'a jaalalli immoo akkasuma naannummaadhaanis jaalalli adda addaan jira jaalalli bifa adda addaa qaba namni bifa adda addaatiin wal jaallata jechuudha. Calma dheetuun taane jaalala keessa wanta qimamii tokko jira akka wal jaallatamu wanti nama gootu inna kana irratti yeroo explain gochuu barbaadu jaalala keessatti wanti sinitti mi'aaye tokko jiraate wanti sinitti yeroo hunda kun itoo ankoo ta'e otoo kun abbaa manaa koo ta'e otoo kun haadha warraa koo ta'e yeroo jettanii ijoolleellee akkan argadhu otoo jettanii keessatti hawwoo hin taane dabarsanii waaqayyotti kennuuf sin irra jira jechuudha. Akkaataa amantaa keessanitti fakkeenyaaf intala kana nan barbaada nan jaalladha garuu saamuuf mikinaata adda adda dardaruu dhiisaatitti waaqayyoon akkamitti naa kennita akkamitti kana naa mijeessita akkamitti moo kana mo'achuu danda'a namni gidirfamaa ta'uu danda'a jechuudha. Bifti keenyas adda addaa hojiin keenya adda addaa qumati dheerinni keenyi si hojjaan keenyi amalli keenyas adda addaa namni bifa adda addaa qaba garuu waaqayyo waan hin gaadine hin qabu jechuudha. Hin gaadi jechuudha gaadii jedhani gaadii koorii gaadi'anii ilmanii akkasuma waaqayyo
waan tokko hin hidhachu haati manaa abbaa manaaf akka isheen abboomtu ishumti akka jalabbeetaate ishumti duuriyya taate jaalalli jiraannan jaalala sana keessa immoo waaqayyo jiraannan jechuudha waaqayyo immoo akkamitti argama wattanii waaqayyoon kadhachuudhaan ni argama calmadhee miti hawwiidhaan miti waaqayyo kan argamu barbaaduudhaan argama hawwiidhaan waaqayyo hin argamu hawwiidhaan jaalalli hin argamu hawwiidhaanis ijoolleen hin argamtu kan argamu yoo waaqayyotti dabarsanii kennitan qofadha jechuudha waaqayyotti dabarsanii bara jireenya keessanii karaa amantii keessanii hundi keessan jechuudha islaama kiristaanaa waaqeffataa wanta jedhamu hin jiru namni hundumtuu karaa amantii isaa dabarsee waaqayyotti of kennutu irra jira jechuudha nuyi amma waaqa keenya waaqeffannaa hin galateeffannaa yeroo hunda waaqa keenya hin jaallannaa hin kadhannaa jechuudha hin lallabnas waaqa keenya waa'ee waaqa keenya kan afaan keenya qabu tokkollee hin jiru jechuudha hin dhiineeti lallabna waa'ee waaqa keenya hin jaallanna kan nuu kenneera nu dhaabeera nu gaggeessee jira kakuu waadaas nuu kennee jira jechuudha kakuu keenyas kanaaf waaqayyo keenyaan hin galateeffannaa isinis waaqa keessan galateeffadhaa kadhadhaa yeroo dhimma keessan dabarsaatii waaqayyotti isinii kennaa yaada koo kanumaan hin godhamu. Kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa jechuudha waan nu dhaggeeffatanii baay'ee isin galateeffannaa. Jaalalli isiniif qabnu addadhaa nagaan tura jenna.